Asham, 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 asham. मैं होता हो दुबिंजा बात है जाए أكم جرتن ما كم جرتن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن ما دفع شير invite كورا وجاي بمرق تياو من خير دومي لفر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بقنا جان دفتن دهيزن بقنا جان دفتن أكم ما share invite كورا أني سهرر جد أوريجو دمي أورومو هرر جينا إلى الله تنمني جو قفتين share كورا دفع سيجله فارسي بولان بانو سكري إيام بانو سيجله warra gartee bitamin baanu ummanni oromoo qulqulluun kutaa hundarraa amantii hundarraa kataate mee ummata kanaa sagalee ta'e sheer godhi sagalee ummata kanaati sigale sagalee ummata kanaati dafi sheer godhi yoolenge welcome wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh bagana gaan duftan hundi keessanu warra gandaalizimiiti simbaano warra oromummaa qofaan baana isin qofti sheer godha waliin gaggaa dafa wa alaykum salaam akami jirtamme share invite yechu jir warra gandummaan macheessite baanu lakkiyan warra oromummaa macheessite ilmaan oromoo qulqulluun baana siile irmaan oromoo qulqullu qofaanii sheer godha jechaa jira jechuun faarsee bula sakkaree iyya gandaalizimi jarri sadeen kun akka waan kiyya sheer godhan hin barbaadu siile maaliif ummata dhugaa wanni isaanii hundi dhugaan qabdu siile share qofaa miti mas invitees godha invite share invitees in irrafatina share qofaa miti dhugaa Sheikh Hassan invitees jalanan bisini jennani invite itti aanse wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh me anga isin duduftani wa hinti ko dubachu barbaada wannin dubachu barbaadu zamana gowwan gati arkati khaysi jirra abulayen ki zamana ajaiba khaysi rufne zamana hayyun gati dabe gowwan gati arkati sun gati ifi bari khaysi jirra zamana duman na fakati zamana kasi khaysi jirra me warri famous ta ifinju warri afaan isani ballo warri sammuun isaanii qullaa waan takka bichaan kabajaan isin gaafadha barrulleen isin gaafadde afaanilleen isin gaafadha warri tokkoffaa ummata waliin naquudhaan ummata keenya iddoo garaagarummaa uumuudhaan hayyoota keenya xiqqeessuudhaan nama saba kanaa sagalee ta'ee shayxaana dura dhaabbatu qalbii cabsuudhaan warri gartee wal caccabsaa miidiyaarra yaatan ummata kanarraa fuura fudhadha digale ummata kanarraa fuura fudhadha isin ummata oromooti yaaddanii ummata oromooti dhimmamtanii dhimmi ummata oromoo isin rakkiseeti dhimma giiftii teessanii sheerii keessan laayikii keessan ku I don't know ummanni keenya akkamitti dammaqa warri ummata kanaaf giiftii kennu warrummaan ummata kanaa sheer godhu nama guyyaa ati rakkatte sagalee siin taane kakka sagalee siin tahamne ajandaa biroo fidee akka namni wallolu akka namni ajandaa birootiin qabamee biizii ta'u khasi godhu kana uzoo laaltanii gartanii ergama guddaa warra ifkeessa qabu uzoo laaltanii gartanii jala yaatanii maarree keenya mitirqishoo keenya jettanii warra baay'een ajaa'iba isinummaanuu hawaasuma akkamii yeroo takka siyaale amma hawaasa Ameerikaa kana yoo fudhanne namni tokko yoo nama beekamaa ta'e takka nama miidiyaa sagalee qabu ta'e
ummata Ameerikaa fakkeenya yoo roobni kamalee roobee manarra jijjiisee waan sanirraa inni hin dubbanne waan isaa garagalanii ilaalan kana. Sigale. Isin garuu warra ozoon dhumaa jirtanii viidiyoo hoflaa isinii haasa'u, viidiyoo maarree isinii maxxansu, gandummaa isinii haasa'u kana jala horiitanii jechuudha. Ayroonnoo isinummaanu maal taatan yeroo takka takka bara akkam keessa jirra ummata akkamii wajji jirra jeetii if gaafadha beektaan. Ajaa'ibu manatti. So warri feemasoo ta'e fiin jettan ummata kanarraa suuta jaa. Ana isiniin jee ummata kanarraa suuta jaa. Itti aansuudha. Asumaanii sagantaa kiyya jalqaba. Arra akkuma beekamu rakkina ummata keenyaa kanaaf hin dhufe. Dursa. Warri dheengadda Harargeen nu qabdi. Mirga Harargee lolu jirra. Harargee falmachu jirra. Jettan arra isa kuttan. Guyyaanan wanti tun ergamtuu sakkareeyyaan faarsee bulaan ergamtoota isiniin juu rabbiin gafuun tursiisu ammuma fidaa jechuudha. Mee warra dheengadda Oromoota biroo arrabsuu ture maqaa Harargee dhawate Harargee jala dhokate nama Harargee yaa'u fakkaate ana maduraan isinii hime ka Harargee fakkaate nama biroo arrabsu diina Harargeeti ka Arsii fakkaate nama biroo arrabsu diina Arsiiti guyyaanan isiniin juu arkitammoon garre arra eeysa kutte takkaanisi tadheengadda qabaa ganna dhiisaa jettee muuziqaa dhooyte muuziqaa diigumsaa dhooyte sigale akka Oromoo wal fixxu akka Oromoo walirra bobbaatu godhuu turte maqaa Harargeetiin arra eeysa kutte kadhumaa jiru kun ummata Harargeetiin sheekotii guyyaa hudduun dhalaa takka gabbaate eega hudduu sallaalee quufee injooy godhe booda gartee akka nama rabbi sodaatu imaamata darbatee dhufu sheekotii manzaraatanii nan juuntan sheekotii osoo Oromiyaan dhumu jirtuu gaazaa sagalee taatu keessattuu sheekotiin Harargee himattu sheekotii manzara eeysa jirta arra mee eeysa jirta naayime yoo ati waan ummataa dubbatte faayidaa teettu qamaami sheerii simmintoo kan qabdan keessaa isin baasanii sigale an tokko tokkottiin isin beekaa bar keessattuu sheekotiin Harargee sheerii isin keessa jirtan applicationaa iyyannoo isin naqattanii jirtan guututtiin isin beekaa kijibdoota akka nama rabbi sodaatu laa ilaaha illallah jaasirra tattaa'e sigale tottolfatee wallahi siiturra rabbi sodaatan na amanitan anaaf irra murteessii sheekotii asirraa isin amma maarree mitirkishoo goota keenya maarree keenya jettaniin siiturra rabbi sodaata wallahi sigale haga fedhe ta'uus ummata keetiif sagalee ta'uu jirta sheekotii manzaraa arraan itti baase an yaadattuumi waan hin beekurraan sheekotii manzaraa jeeni jechuudha sigale beek manzaraa kana yoo haatte sii boo'u sin harkan sii gaddan sin harkan achi jala waa hedduu dhooysitaa jechuudha akkanumarraan hin jennan sheekotii manzaraa gaafaan juusan akkanumarraan lafaa ka'ee sheekotii manzaraa hin jenne waan isaan achi jala dhooysu jiraniin quba qabaa jechuudha yaa sheekotii manzaraa wanniin juuf sigale mootiin keeysan waaqni keeysan abiyyi arra hafuuratti baasuu sodaattan kun amantii muslimaa gannuu dhaabe nu qabachiise maarree paarlamaan ugalche jettanii ummata muslimaati kan inni buqqise haadha muslimaati ta'alaaboo jirtu suni irraa dhaaphu jaanga amma isin dhagaami ilma keeysani ilma keeysani waggaa lama ga'e eegaan sheekotii manzaraa jechuu eegale ani niin beekaa paartiin tun paartii tiyya keeysaan ture eenyuutu abbaa faayidaa eenyuutu ilma eenyuu sheeringii simmintoo keeysa jira sigale Harargeerraa Arsirraa Jimmarraa adda addaan beeka tokko tokkotti sigale hay baramma sheekha isin guddaa abaluuke maarre jettanii dubbii isaa sodaattan sagalee isaan nabira jira bar ilma kiyya kana sheerii keeysa naagalchi gaayaa abbaa jee isaa waa kadhatu sigale Mucaakhiyya karra guddaa kana sheerii simmintoo keeysa naagalchi jee oppiidiyoon kanaan qabdee sheeyxaantichi kanaan qabee jira jechuudha
sigale amma tan hunda maaliifin siimu jira sheekoti jettee abbaa gadaati jettee faarsee bulaa gartee nama xiyya jettee wanni ati abdattu jirtu namni xeexa guyyaa rakkoo si bira dhaabbate namni xeexa guyyaa ati duutu si wajji booy gadda ati qabdu si wajji qooddate bineensa maan taane amaara maan taane tikiree maan taane abbaa fedhe maan taane nama gadda xeesi wajji qooddate sigale dhiinni xee sabni xee nama gadda xeesi wajji qooddate jechuudha warra gadda xee dhooysuudhaaf gaddi xee ka dhokatuuf ajandaa biroo sii sigale warra ozoon ati gadditu wallisiisu baase ilmaan kaadireeti bara maka wali qabari gartee finfinne keessa wallisan kun ilmaan kaadireeti bara ilmaan miskiinaa gubachuu jiranii bara hidhaa keessa jiranii bara rakkachuu jiranii bara sigale tanaafu walaikum salam jal tanaafu sheekoti manzaraa sakkaree iyyaa abbootii qabeenya arra abbootii qabeenya qabdanii qabnaa dalagachuu qabnaa amma bizinesa horachuu qabnaa jettanii bizinesni guyyaa akkanaa makiinaa walit dhaabee ummata saniin geessine abbaan tujjaaraa kagartee guyyaa dheeraa ijoollee wajji tiktok irra oolu ka ummata san quban qabne arraga abbaa qabeenyaa qabnaa kaa geessaa figa kunoo itti cufanii itti gubaniiti warra baqatee qaamaan baafate hunda maaliif miidiyaa viidiyoo sheekkaa butaafatti ergitan suuraa akkamii baaftan jedhanii cafaqu jiran amma dubra keenyaa biyya bulchite jettanii mi dubri keessanaa sagalee ta'uu figa amma yaa baza yaa warra waan haasa'u hin beekne carqaa wali rabbii wali qabee oofu carqi mee arragaa sagalee ta'aafi abiyyi badhaasa isinii kannaame isin isa bira beekamtanii mee arra dubbadhaaf gaa miskiina sanii dubbadhaa kijibdoota waan isin qabamtaniin ummanni isin hin beeku haa ummanni kun isin arkuu jennee usu jirra ajaati isan gayyaasuu dhiifne ajaa'unta ummanni yoo naman arkin rakkoodha si gale waan inan dubbadhu tan nu banne ummanni gaafaanan dura gabbee sheekoti manzaraa ju namoota gurguddaa hundaan dawwalee sheekotiin tuqinnaan jechuu ture arra garuu hayyee jeetiin use gaafas amma booda sheekoti manzaraan tuqu je use arra garuu nama hundaan na wajji dha'u jira jechu arkanii jiranii jechu warra faayidaa fi malee faayidaan sabaa rakkinni sabaa bobar wanni sheekoti manzaraatu bar osoon ganda isaanii keessa namni gudeedamaa jiru ijoollee Suudi Arabiyaa wal fixufaaf sagalee ta'uu barbaada inni maaliif sheerii fi laayikii mul'achuu osoo ganda saa keessa namni du'ee gumaa dhabee jiruuti Awurooppaa faaf warra sagalee ta'uu jira bar sheekoti manzaraa tana keessa sigale maaliif dubbate haanaan ja'anii jechuudha malee inni saba kanaa hadoodee saba kanaa dhimmamee sabni kun isa rakkiseetii garaa isaatiin ala sigale bar rasuulli alayhi salaatu wasalaam jaanii nama rabbi uffata isaa laalanii ibaadaa isaa laalanii haasawa isaa laalanii ilmi inni himu laalanii yaboo kun warra jannataati jaan kan keessisaa duwwaa jaabar sheekoti manzaraa tanaabe sigale huggi asirra dhufu subhanallah maashaallah siinja huggi gaddeebe immoo sigale maashaallah san quban qabu isa kanama waliin fixu isa kanama waliin naqu isa kagartee hayyoota irra nama bobbaasu jechuudha sigale arra hoottaa gabbaati akkuma gaazaa qoma dhawattan sanitti harargeefis qoma dhawadhaati taa bar yaa oromooti yamee anaa kana anuma jala deema gaafa isin deengadda caalaa bultumirra bobbaatan caalaa bultumee jeetiin sagalee ta'eef jechuudha arra caalaa bultumee qofa sagalee ta'e mee laala sigale Faisal mucaa artistii haa qabsaawaa keenya kagartee faarsee bulaa kiyya hoojee jecha kiyya kana fuudhee wallee jijjiire san malee mee namnummaan garteen nama janii laalan gartee haa achi jiru mee laala caalaa bultumee san saniifin hin tuqinaa jala bakka fedhe yoo jiraate gartee wanni saba isaa isa quuti sigale saniifu
sheekotiin manzara waan sheekha qabna jettanii yoo shayxaana qabna jettanii abdattan malee sheekha qabna jettanii abdattan hin qabdu. Sakkareeyyaanis bitamee jira. Garimmoo waadaa seenanii fi jiran. Maal jaan ganda keenya tuqanii, maarree keenya tuqanii, faamilii teenya tuqanii tanaaf hin dubbanne isin kijibdu. Nam tokko ka faamilii isaanii buun jiru. Sigale. Nam tokko ka faamilii isaanii buun jiru. Kiisha isaaniitti yoo bu'an malee. Saniifuu sakkareeyyaa faarsee bulaa sheekotii manzaraa wanni isin wahii qabna jettanii abdattanii jirtu. Abbaa gadaa duraanuu dhiisi. Harargeen faan abbaa gadaatu hin qabdu. Oromiyaa akka Oromiyaatti illee hangi wayyaa abbaa Harargeen faan abbaa gadaatu hin qabdu. Abbaa Khadiir Joowari. Kayoo ati Khadiir Joowar tuyite si abaaru. Kayoo ati Khadiir Joowar jaalatte si eebisu sabboonaa siin juu san qabdi jechuudha. Abbaa Khadiir Joowari si galee. Sun abbaa gadaati miti. Saniifuu faarsee bulaan gatiin qabu. Tawwabootii sittiin sii dhufu jira hin jarjarin. Waboon riphee lola malee warra biyya bulchuu miti. Adeero wanni isin hubattan. Amma maal jaan faarsee bulaan manzaraa kun irra guddaan gaafa maarree gaafa waboon Harargee keessa sossoo'u nuti gartee soomaleen dhufnaan soomalee dhooynee deebisuu turree jaan. Adeero mootiin gaafasiitii fi shayxaanni walatta. Yoo amma waboon kee piippii fannoo waboon jaare piippiin jaaratte kanaan dhawajee piippiin duubaa qawwee guutaafi. Durammoo mootummaan Itoophiyaa ummata sarratti naman hidhachiisuu jechuudha. Saniifi waboon dur dha'ee deebisuu danda'a jechuudha. Kun amma waraana mootummaatii jechuudha. Sigale. Ka hidhachiisu, ka nyaachisu, ka obaasu itti ana muummicha ministeeraati qawwee arra nama fitte kana hidhachuu qaban jee ka hidhachiiseen Dammaqaa Mokonnoonii. Sigale. So waboon kana firraa eegamoo kan mootummaan hidhachiise kana firraa eega meenaayim waboo yoo harkanni dhawanii jedhu. Waboo jettan sigale. Nuti waan keessa beeknuu fi wabotti naarree jechuudha. Nuti waan manzaraan beeytu baate ministeerii kaayyatan sheekotiin oggis as jala waa dhoysiti sigale. Tanaaf sheekotii manzaraa wanni jennuuf hiding place bakkatti waa dhoysan jechuudha. Sigale. Tanaaf nuti waan keessa sirri beeknuu fi waboon komannuu jechuudha. Mootummaa Dargiitis gaafa soomaleen ol seentu yoo waboon ka'ee soomalee ol seentu tana dhaye. Mootummaan Dargii dhufee soomalee san hin gargaaru sigale. Kun ammoo yoo waboon ka'eemma jara kana dhaye ifiifuu kabiroo hidhachiisee fideetti naqaa jechuudha. Sigale. Shayxaanni dhiiga namaa dhugu malee hin jiraatu jechuudha. So tana waan keessa sirri beeknuu fi waboon komannee jechuudha sigale. Waboo wanni itti komannu hujii teen dhaabinii. Sigale. Hujii teen dhaabinii. Itti fufii. Sigale. San gubbarraan nageenya ummataa eeysisuu qabu waboon dhufee dhaye sigale. Fannoon dhufee dhaye fannoon dhugaa sun dhufee dhaye rakkoo teenyaa miti nageenya ummataa eeysisuu qabu mootummaadha. Amma karaa ajandaan dhufeef ittiin deebi'e. Ajandaan inni irra dhufeef ummata keenya akka keessa jiru gartan. Dubbiin tun maalirraa kaatee jeetiin dawwalee qoradhe. Sigale. Ummata Amaaraatii fi ummata Oromoo wali buusuudhaaf karoora lafa kaayyame arra isiniin hin jenne. Namichi abbaa irrattiin gaafaan abbaa eebbise booda asabiin lolaa jee yaada qabaa. Propaganda malee abiyyi loluu beeki. Yoo abiyyi lole arraba kiyya kanarraa rifeensa na buqqisi. Awwaanin beekurraa malee kanumatti hin kakadhu. Abiyyi laal osoo qawwee harka keeysee nama dhaye jettee naman dhawu namni qixasaa sodaataa hin jiru. Nama yoo willeen distii wal dhoyte baaraku. Sigale. Garuu hoggii ala taa'ee beera keessa taa'ee dhaadatu gartee goonni kasaan jiru. Amma namni lola kana ni lola bana muutaa amaarre marish nama abiyyin beeyne waan akkanaasa.
propagandaan jiraachuu barbaada. Lolli inni eltidarrabban hin jiru. Propaganda kana oowwifachuudhaaf akka ummanni harka isaa dha'u godhuudhaaf yeroo hunda ummata bakka bu'aan qabne laallatanii jechuudha. Ummata waliin qabne laallatanii jechuudha. Ummata beekaan isaa waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha. Ummata namni isaa hawaayi qabajaan waliin dhageeffanne laallatanii jechuudha. Ummanni sun kabe jennaan ummata Harargeetii jechuudha. Beekaan isaa kara birootii iyya. Sheeyni isaa sheekotiin manzaraa kara birootii iyyiti. Aktiivistiin isaa bakka birootii iyya. Abbootiin qabeenya isaa bakka birootii iyyiti. Guyyaa dheeraa nama wajji footoo kaa oolti. Ijoollee TikTokii wajji maallaqa hiraa oolti. Waluu quban qabduu jechuudha. Mee abbootii qabeenyaa ta'a biyya biroo isii asirraa dubbatan dhageessan hin jirtu. So faca'aa kana laallatanii jechuudha. Faca'aa kanaan maal godhuu barbaadan siyaasaa dalagachuu barbaadanii. Sigalee. Hoogganaan qabnu, aktiivistiin qabnu, gajji'ee ummataa dubbatu duula rabbansiisan amma akka kiyyaa kana fa'a duula rabbansiisan bara baluu keenya nurraa tuqee ija teenya nu bu'ee saraara diima dabree jan sigalee. Akka kiyyaa kana marra irratti ololchiisan. Saraara diima dabree bara ka abbutaa bara baluu nurraa tuqee abbaa miskiinaa maarreen nurraa tuqee abbaa keenya miitirkishoo nurraa tuqee. Sinjan akka kiyyaa kamma waa arkee dubbatu kan akkas jedhanii. Gartee warra ija cufatee haa gartee afaan dheeratu malee sammuun qullaa kana walitti qabatanii ati gootaa bar waan dubbattu beeyta waan dhiiftu beeyta jedhaniin sigalee. So diigama ummata Harargeetii yeroo hunda ibidda qabachuu barbaadanii jechuudha. Gaafa jijjiiramni dhufe yaadadhu. Abdiillee dura wayyaaneen eenyu fayyadamte? Ummata Harargee fayyadamte jechuudha. Ichi abdiilleen buqqisiyaniini ficcisiisanii Jabuutii keessaa dheengaddaa sheexaantichi eenyu fayyadame? Ummata Harargee fayyadame jechuudha. Arra horroo guduruu keessaa eenyu fayyadamu jiran? Namni horroo guduruu Wallaggaatii sichuma jiraa bara. Nama isaanii bu'ee garte waay maaliif Harargee qofa bu'an bakka hundatti? Dheengadda gaafa aruuza guutuu guban bar dhugaa dubbachaa yaa'u qabnaa bee. Dhugaan lamaa miti takkuma. Dhuguma jirtu dubbachaa yaa'u qabna. Oromummaan akkuma jiru ta'e maaliif Harargee qofarratti sirni kun xiyyeeffata waan jiruun siimuu jira. Sigalee. Maaliif Oromoota biroo irratti akkattiin xiyyeeffanne? Warri gartee PP wajji dalaguus wal dhagayan. Tanneen gurri isaanii gara qaawaa. Garaan isaanii bal'aadha waan garaa isaanii darban malee gurrinii waan gara darban dhagaya. Ijjiniis waan gara darbuu deeman tana qofa gartii jechuudha. Sammuunis waan gara darbamu kana qofa yaaddii jechuudha. Tanaafi gartee hoogganaa sin qaban walii sin dhagayan abbootii qabeenyaa tartiibaan qaban maal narraa himigaa sheekotii dhiisiyuu sigalee sheekotii ni qabnaa'u jechuun dandeenyu. Dura Harargeen lafa diinii jaanii alhamdulillah ta duriif alhamdulillah ta ammaatii subhaanallah sigalee. So sanii fi Harargee irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Gaafa dheengadda Shawaa keessatti aruuza guutuu fannoo gube jaanii fannoon sheexaantichaa gubde tana Hararguma namni Harargeechi godaantee dhayte kunoo qoradhu. Abba feete gaafa. Wallagga keessaa eenyu buqa Harargeedha. Gujii keessatti eenyu gatan Harargee godaanteechi dhayte. Sigalee. Saniifuu ummata keenya kana gartee maaliif nurratti xiyyeeffatan jennee if ilaaluun yeroon isaa ammaa jechuudha. Tanaafiin Oromootaan nu wajji ka'aa. Nu warra xiqqoo waa arke kana nu warra xiqqoo gartee dubbiin galteef kana cinaa dhaabbadha sheer nu godhaa sagalee nu tahaa jee wanni aniyyuuf tanaafii jechuudha. Amma dheengadda fudhadhu. Jaarsa tokko boochisanii ijoolleen Arsii jedhaniiti. Mucaa tokko shaadaa qabsiisanii jedhaniiti. Rabshaan guddaan sun garagale. Hayyee baga Harargee loltan jenne usne. Dheengadda na jala galseenaa laalaa nama 20 rashanan dhufanii. Sigalee.
nama 20 rashanan gaafii takka malee fuunee poosti goone namni irraa dubbatee hin jiru arra miliyeenaan buqqaasanii jechuudha mee poosti isaanii jala dhaqaalaa warra dheengadda harargeedha nuti harargeen akkana nuti harargeen makiina bituu beeyin nuti harargeen makiina biyya alaati galchuu beeyin way nuti akkana jee warra gartee lafa dhiitee jiru hunda dhaqaalaa ande gaddaan isiniin je harargee bakkan bu'anii diina harargeetii guyyaan isiniin je maalif isaan ajandaatti kenname hafarsan malee harargee irraa dhimman qaban harargeen dhumtee jiraattee dhimma isaaniitii miti so amma maaltu ta'e halkan ni rafnee jedhan ummanni kun numaa rafee isinii kanan beeynu eeysaa dhuftan maaltu as isin fidanii yaatan moojaniituma dhukaasa qofa nurra bananii kagartee akkuma ciisu tuuccuma ciisuun fi qabee bahetti irra guddaa yaa sheekha keenya jedha qabeenya isaanii ni zarafan kan dhaqqaban ni jeesan kun lubbuun baafatee jechuun manni kun sigale eeysaa dhufanii daangaa amaararraa dhufanii jedhan warri dhufu kun jarri hanga funyaanitti hidhate ummata keenya maacitii duraan keessa deemtee kaadireef kaabineen guurtee jechuu keessa waan kana dhibbatti laal baraatutti haqadhee mootummaan akka harka keessaa qabtu bakka ummanni irraa buqqee tana kaambii raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu siin jedhan daqiiqaa 5 dhukaasa ummata irra dhaga'uun ni dhaga'an ummata iyyuu ni dhaga'an kaambii milishaatis ichuma jirti humni nageenya mootummaatis ichi jira sigale ummata kana gibira baasee buusee milishaa kana hidhachiise sigale osoon milishaan ichi taa'u osoon kaambii raayyaa ittisaa isaanitti bakka ummanni irraa buqqee tanaafi kaambii raayyaa ittisaa daqiiqaa 5 hin geessu jedhan sigale jarri duraan itti qophaa'e korneelota hunda dhalaatti kennan siin jedhan sigale waan amma kiliirichi dhageen siimu jira dawwalee gurra kiyya walaikum salam jaa sigale osoon raayyaan ittisaa achi taa'u osoon humni tikaa poolisiin ichi taa'u osoo humni milishaa achi taa'u humna sadi gurguddoo iddutti ummata keenya halkan dukkana daheeffatanii dhufanii cafaacafanii cafaqanii huccuu takka malee qabeenyaa fi waan amata 20 ol horatan sigale waan amata 20 ol horatan keessaa kuchiisanii sigale so ani kana dhibu ummannummaan keenya goboomee maarreemee miitirqishoomee ja raayyaan ittisaa achi jiraan siinje kan ati mindaa kafaltuuf kan gibira sirraa guuranii mindaa kafalaniif kan buusii ati buuftu mindaa kafalaniif kan lukkurraa hanga lubbutti ati gargaaruu turtee mindaa kafalaniif sigale kagartee ummata kanaan nu fileeju kagartee ummata kana keessaa hin bayal ilma keessan ilma bagadaati jee gartee faarsee bulaa fi sakkareeyyaa fi sheekotii manzaraati fi sigale wallaaltonni sheekotii manzaraa jala yaatu hundi asirraa nu dhiichisan sigale bilici nasii dhiichisan raayyaan ittisaa ganda sanitti aanee taa'u jira daqiiqaa 5 dhukaasa guutuu dhageeffatan jantaan ichi keessaa telefoona qabnaa jan aboon udirmadhaa janiitti dawwalan ajanyu gubbarraa nutti hin kennamne laammee dubbi kan ummanni dhumne nu fixanii qabeenya keenya zarafu jiranii humni kun eeysaa deemaan beeynu rabbi jaanu dirmadhaa janii oggiitti dawwalan ajanyu nutti hin kennamne sigale raayyaa ittisaa sigale ka osoo namni duu jiru osoo yakki raawwatamu jiru osoo namni buqqaa jiru osoo daa'imni ajjeefamaa jiru osoo namni rashanamaa jiruuti ajanyi nu kennamin jiru yakka to'achuuf ajaja si barbaachisa
arkuu qofa si barbaachisa malee yakka gartee biyya keessaa dhabamsiisuuf information nu kennaa nu wajji jiraadhaa ja'aniitu ummata dubbata osoo yakka laalanii harkaniitti dhiisaniiti ummata qoosuudha maal jaa khalee shayxaantichi faan ummanni ni nageenya isaan wajji ta'ee odeeffannoo mootummaa kennee eeggachuu qaba jaa osoon qawwee dhagayaniiti ajajni gubbarraa nutti hin kennamne maaliif harka keessaa qaban maybe halkan dukkanaa ka buqqaasu jiru raayyuma ittisaa kana ta'uu malchiisa maaltu beeka maqaan fannoo jaani sigal maqaafan no jani itti maxxansani waan halkan bade hunda waraabeysa maqaa yakkanii jani beeyta nama badeetu makara biroo kute takka hallayya kutee caccabeefa yaabo waraabeysa nyaate janamni hundi sigale yooloon badanis abo waraabeysa nyaate jan waan inni keessaa harkan qabne hundaafi waraabeysa maqaa yakkanii jan sigale maqaafan no fide lafa kaaye sigale qallichi maqaafan no fide lafa kaaye waan bade hunda hay fannoodha yoo fannoo taate hoo mootummaan nageenya kabachiisuu hin danda'u raayyaa ittisaa maaliif ichi keesse akka ijoollee gudeedaniifi akka ijoollee qabanii hidhaniifi amma raayyuma ittisaa kachi jiru santu obboleeyyan warra harka qalleeyyirra obboleeyyan lama walirra gudeedee gatee mana murtii geessineetti murteessine BBC irraa dhageessamu hin dhageessu wanni isaan raayyaa ittisaa ummata keessa bobbaasaniif akka ummata akkas godhuufi akka ummata gudeeduufi akka ummata if jibbisiisuuf akka ummata buqqisuufi sigale so osoon itti dawwallee waywaan nuti gartee osuma dawwaluu nuti ajajni nuun kennamne waa takka isinii godhuu hin dandeenyu dandeeysan lubbuu teeysan baafadhaa baqadhaa jennaan baqannee jan sigale abbuleessu bakka bar humniti gartee zuu qabu maal qabu taa'ee gartee ajajni naan kennamne nageenya ummataa eeguudhaaf garuu immoo awwabii ummataatiif hin jaa kan nageenya ummataa eegu anaa jaa lubbuu kenneetiif lubbuu teessii kenneetiin nageenya keessiitiisu jiraas hin jaa hoggee ati diinni na dhufee na buqqaasee rabbii jii na dhaqqabi jettee ati itti dawwalte ana ajajni gubbarraa naan kennamnees hin jaa mee kun raayyaa ittisaati moo raayyaa hirrisa biyyaati meenaayi kanarra yoo dhaabbattee xiinxala keetti idaatte waan kana gartee dhibbaa dhibbatti harki mootummaa akka keessa jiru mootummaan akka godhe sigalee faayidaa siyaasaa bu'aa siyaasaa isaatiif akka godhe siif mirkaneessaa mootummaan kun mootummaa abdii muratee jiru laal waraabessi uggii abdii waraabessi uggii du'aa deemu ciniinee wayirra du'aa jan namichi kun nama du'aa deemu ciniinee du'u deemu ummanni keenya keessaa fi alaan waan hayyoonni keenya isiniin ju waan aktiivistiin dhugaa isiniin ju faarsee bulaa fi sakkaree iyyaa osoo hin taane waan sheekutiin manzaraa isiniin jettuus guututti hin dhageeffatina sheekutiin guutuun bitamtee jirti sigale saniifu waan hayyoonni keenya isiniin ju hordoftanii dhageeffatanii qophaa'uu qabdanii jechuudha achi olii Finfinneedhaa shenooyye jeeti gartee ummata shirshir godhu jira jechuudha abiy horroo guduruutii immoo raayyaa ittisaatiin mee afaan mee dubbadhaa jechaati hidhachiisee ummata Oromoorra qaceelchee buqqisiisee qabeenya Oromoo saamsisaa jira jechuudha hunda aktarri tokko qachi sirbisiisuus isa kaasii ummata rashansiisuus isa jechuudha furmaanni hoo tokkummaa keenyaa jechuudha nu harka jira hayyoota keenya dhageeffachuu woboo teenya jabeeffachuu rabbii keenyatti kadhachuu ukkeerraa kaasuu qofaa jechuudha arra warra sagaleen isinii tahaju warra ummata kanaaf an ummata kana irratti hin qabsaa'uudhaaf hin qabsooyne ummata kanaaf hin qabsaa'ee gidiraa ummata kana na laallata jettu hunda kunoo hidhaa keessa shamsu jiranii jechuudha akka taayee danda'a sigale taayee danda'a amma gartee fuudhaniiti mana hidhaa san keessatti jiraachuun kun garaa isaan gube mana hidhaa bakka gaangistarri namni nama qalee dhufe namni if jibbee dhufe namni jiruun gartee
itti jijjiiramtee nama gurree dhufe hagartee siranyaa tan hunda qaqqalee fixutti mana sanin naqanii jechuudha. Akka jeesan akka isa kana cafaqanii gartee akka nama ayaan taane godhan sigale fuudhanii tichi keessa kaanii jechuudha. Hundi osoo isinii falmuuti kas ta'e jechuudha. Ummanni keenya dammayxanii eenyu dhugaatii yaa dhaabbachuu jira. Eenyutu dhugaatii yarra dhaabbachuu jira jettanii yaa ummata kiyya yaa saba kiyya dammaquu qabdanii dammaquu qabdanii. Waanuma fiiguu hunda jalan fiigina. Miidiyaan kanaas lafti baddee jirti jechuudha. Miidiyaa kanaas wooma gartan hunda jalan ceehina. Sigale. Amma maraataan hundi kan jalli qullaati qabisuba tokkichaa kaayyatee seenaa siin jedha. Dhayxeetti duuddaa inni gartee summii gandummaa tanaa fi gartee summii diigumsaa tana facaaseeti guyyaa dheeraa hoomorkiisi kenne akka gartee reefi keen barbaadamne akka ati duutu waliin awwaallan. Arra Oromoota meeqaatu ummata buqqee akkasi boo'usan viidiyoo san na jala seenaa laalame. Mee nama meeqaatu viidiyoo san sheer godhe. Bara haadhatee ta Oromooti takkasi boochu. Abbaa keeka Oromooti bar. Sigale. Abbaa keeka Oromooti bar kakkasi boo'u. Arra bar maana uumtee keessa jira ummanni keenya. Garuu warree ati if dura laaltu dhiichisa gammachuu hoteela kanarraa kaan makiinaa adda addaatiin deemu sirratti ashoofu huy nuti abbaa eebbisu jirra maarree ta'a nuun jedhan. Sigale. Misooma kan gootuuf ummataa fi mi ummata dhumaa jiru misoomni ati haasawitu mee afaan kamtu si haasawa yoo dhugumaan akka namummatti yaadde ummata akkas jiru ummata dhumaa jiru ummata boohaa jiru ummata qabeenya amata 20 ol horatanirraa qullaa baasanii huccuu takkaan dhaabbatu ha ilmoon 8-9 jala yaatu ha ilmoon waan itti kennuun qabne. Sigale. Osoon ummanni kana jiru mee bashannana kam garaan sirraa fudhatame yaa saba mee naayime yaa yoo dhugumaan oromummaan si dhagayamte yoo dhugumaan oromoo ta'uu barbaachisu namummaan si dhagayamte mee harka kamtu gartee waan hin taane gartee diraamaa PP nama Finfinnee faa keessaa shinooyyee jettee ooftu kana asiin aadaa oromoo balleessaa University cufsisiisaa afaan oromoo dhabamsiisaa beekaa oromoo hiisisaa kaan ajjeesisiisaa kaan biyyaa baasisiisaa sigale asiin ammoo aadaatee guddifatu jira. Maaliif already wanni isaan godhu jirantu waan isaan harkaa bahaatii miti. Ijoolleen xixiqqoon waa takka yaanne dhiichisuma huggisii isii gammachiisu tana walitti qabatanii dhiichisiisanii farshoo dhugu farshoo baasanii kajimaa qamoo qamaayisanii sigale inni garaasaa guuttannaan booda saba kanarra maaltu dhufu ta'a. Sigale sabni kun waggaa 5 fi 4 booda saba akka muumuu jirraa je'ee wanni inni yaadu jirtu. Sigale waan akkanaa tana qofa walii qabatee deemu jira jechuudha. Saniifuu ummanni keenya ummanni kiyya keessattuu Oromoon yaa saba koo waan gartee naannoo takka bakka bu'ee waadu dubbataa tana dura wanni ati irra duuluu qabdu sana dura ati wanni firraa dhabamsiisuu qabdu shayxaana tokkummaa kee dhufee diiguu barbaadu jechuudha. Shayxaana gandummaan sirra duulu. Arra ummata Harargee akka rakkatu jiru kana mee nama meeqaatu Oromoonni naannoo biroo sagalee ta'eef. Osoo dur taate miidiyaan kun tokko irratti hin dhaabbatu. Arra mee maal keessa jira? Sool iflaalu qabna. Nuti duraan qabsottuu jirra nuti sabaaf dhaabbachuu jirra tana irraa huquban qabnu. Ani Oromoon tiyya bakka feete rakkannaan ammaalin isiniin jemma dura shayxaana Oromoo dhiisi shayxaana Oromootiif anaas sagalee ta'an isiniin je. Shayxaana Oromootiif anaas sagalee ta'an isiniin je. Nuti kaayyoo san qabannee deemu jirra waan isin asii gootan tana quban qabnu. Garuu if quba qabaachuun barbaachisaadha. Garuu baalagee miidiyaa irra baatee ganda ummata diidee akka namni sagalee waliin taane tokkummaa keessoo Oromoo tana caccabsitu
waan caccabsuufis hin beeku bar yoo gaafatte waltee aboo maal godhaa jirte yoo jette irraa hin beeku Guskadiir jedhaniin Harargetti nama dhufeetu mobilaayi sii dalagu tokko Guskadiir jedhaniin maqaasaa. Saniifuu sagalee ummataa tana shee ergodhaa baala geefuu leenca darbitanii hayyuu jalaa yoo shee ergootan kabajaa dhageettii sagalee ummataati buuftanii maallaqaan isin rakkisaan jirru jechuudha. Sheerii fi ummata keessanii sagalee ta'uu qofaan isin rakkisaa jirra. Way giiftii kenni isiniin je taap godhi isiniin jechaan jiru bar. Leenca darbaa isiniin jechaan jiru bar. Sigale saniifuu ummanni keenya wal dhageessanii waliif abboomtanii wal jala yaa'u yeroon isaa ammaa. Yoo tokkummaan falmanne malee yoo tokkummaan diina kana mormine malee wallaahi dhumaatii kana caalaa Oromoo guutuu dhufuu ta'a. Sigale sirni kun keessattuu diina guddaa ummata Harargeeti. Bakka hundatti harakkina seenu warra Harargee keessatti hafe jimaa kan gurguranne godheeti. Namni wal fuudhaan jiru tadhalatte heerumaan jirtu kadhalatte fuudhaan jiru barataan jiru maaliin baratare maal nyaatee baratare buusii milishaa tana agartee ta akkam tana fuudhaniiti Harargee rafe'an nama keenya rafe'an. Beera naatoo ummataan qabne kana fuudhanii naashidaa duraanuu jaarsaa wal dhabdee takkaata jaarsa moote tana fuudhaniiti aangootti hirani. Tun halkanii guyyaa akkuma jaarsa gootu san ummata godhu jirti jechuudha. Milishaa dayeeffatti namni lubbuu akkatti hin dubbatu. Niin fincaanaa beera kana gaafatanii jechuudha. Sigale. Bar ganda tuffatan beeraa fi ijoollee mari'achiisan jaan sigale. Bar beera guutuu wali qabeen ukaa'uun anaa isin dhawate jechuudha sigale. Maal fiddanii akkaan beera kana dhawuttiin isin dhawadha. Nun jechuudha guutuu keenya sigale. Saniifuu ummanni Oromoo hundinuu rakkoo nuti keessa jirru kana rakkoo ummanni keenya keessa kufe kana sigale nu wajjin taatanii nu wajjin dhaabbattanii akka rakkoo tana injifannuuf nu wajjin hojjechuu yeroon isaa ammaa jechuudha sigale. Ummata kaan waraanni fixe waraana fixe ummata kaan gartee buqqaasuun fixe ummata kaan biizinasa nurra cufee fixe mee rabbi sodaadha akka uma keessa jira. Mee caluma jaawoo humoo ummanni Harargee kun keessa jiru qofa laala. Mee caluma jaalaala. Saniifuu isin nu wajjin ummata keenya kanaaf sagalee ta'uun saba kanaaf sagalee ta'uun yeroon isaa ammaa jechuudha. Garuu yoo har'a Harargee qofa jira jettanii ilaaltan boruu isin dhufa. Gaafa Harargee daamej godhee fixe boru yeroon teeti you are the next line irra jirta jechuudha. Saniifuu amma akka nu caccabsee isinis dhufeen cabsine maal godhu qabna tokkummaan dura dhaabbachuu qabna jechuudha. Itti aansuudhaan hayyoonni keenya ani waan hayyoonni xiqqoo dubbii miila qopheef niin beeka. Ummanni Oromoo mallee dammayne harkuu waan qaallichi kun ta'e harkuu kana ol ummanni badee wanni harkun jirtu tarkaanfii barbaachisa qaallicha kanarra fudhatanii nageenya buusanii ummata kanaaf gartee hanga tokko haara galfannaa gochuun yeroon teessanis ammaa jechuudha. Hayyoonni keenya waan keessaan dalagaa jirtan tana ol baaftanii hatattamaan ummanni dhumeen warqa ummata kaan beelti fitte kaan qurxummiin baharaa fitte kaan milishaan fitte kaan kun ofannu ijaanii amma akka birootti ijaaranii fixu jiranii jechuudha. Ummanni daaraa ta'ee jira jechuudha. Ummanni isin ganaa bulchuuf teessanu sigale gaafina taa'e ummata jiru bulchanii biyya jirtu hooggananii ummanni nu isin harkaa dhumu jira. Qaallichi sheeyxaantichi ummata xiiqii keessa seeneeti sigale ummata dhukkee godhu jira. Maal bulchuu qophaa'u jirtan sigale
waan nama dura ta'a biran ta'anii jedhan. Waan nama dura ta'a biran ta'anii jedhan. Woboonis hanga dandeessutti ummata kee leenjisi. Eenyu ati dammaqaa moqonnanii gajjirta. Ummata kee leenjisi, hidhachiisi, gootummaa duraan itti dhalate ummanni keenya. Arra silaadheen gadda isin hidhachiiftanii wanna gootanii arra ummata Harargee akkasitti ittiin taphatanii jechuudha. Ummata daangarra jiru hunda hidhachiisu qabdanii jechuudha. Dheengadda osoo Boorana hidhachiiftanii ichiin Soomaleen daangaa san cabsitee hin lallabattu jechuudha. Baale gaafaanan iyyusan gurraadhaan mulee ji'ee dura iccitii sannaa gabbaase amashi deetii wajji walii galanii gurraadhaan mulee gurguree jiraa jee anaa gabbaase osoo gaafa san itti gallakkiftanii warra Baalee kana hidhachiiftanii hujiin isinirraa laafachaa deemtii jechuudha. Si galee saniifuu mootummaa isinii boru mootummaa ta'uu deemtan waan taateef amma daangaan keessan akka isin jalaan sarbabne mootummaan gartee akka ummata kana isin jalaan miine irraa hooyi jecha si galee kun dhimma keessanii miti anniin beeka sirriitti hin beeka. Itti gaafatamummaa qabu jira itti gaafatamummaa illee qabdan dhugaa. Garuu ummanni kun yoo jiraate qofa isinuu jiraattan waan ta'eef sheeyxaana gartee ummataaf dantaan qabne kana isin ummataaf dantaa waan qabdaniif ummata keessanirraa baraaru ummata keessan harka lafa jalaatiin waan wayin firraa dhorkan harka nannaquun yeroon isaa ammaa jechuudha. Yeroon isaa amma. Yeroon teessee nama neetu. Lubbuun takka baateen deebitu. Ummanni arra dhumaa jiru kun bakka ummanni arra buqqeessan warra waboo nyaata kennu jira warra waboo information kennu jira warra haya amma bakka saniin isini qooyte moo isinitti hin qooyne osoo duraan hidhachiiftanii osoo duraan suuta dho'isaallee injiftanii wallee injifsaa jettanii qawwee hanga tokkotti facaaftanii ifiin eegaa dho'ifadhaa jettanii si galee ummanni keenyaa yoo waboon itti kennite information gurra jettanii gartee milisha walimtanii maarree san dhiisa. Amma bakka takka bakka maqaa dha'uun barbaanne bakka dhayitee waboollee injiftee bakka dhaqanii milishatti manii raayyaan ittisaa dhufee mana buqqisee qawwee fuudhee deemee jira si galee. Shawaa tana keessa. Shawaa keessa akkas bakka godhanii jira. Ummanni keenyaas baalagee isin keessa deemtee gartee information kennitu information guurtu adabachuu baruu qabdanii jechuudha. Si galee adabachuu baruu qabdanii jechuudha. Soo saniifuu kana hunda walitti idaanee ilkeen takka jirtu waaciniin ajani wal marihannee ilaa filaameedhaan mirga keenya kabachiisuu yeroon isaa amma jechuudha. Yeroon isaa amma. Mirga ummata keenyallee kabachiisuu yeroon isaa amma jechuudha. Si galee ummanni miidiyaarra jirtan warra gandaan isin qootu warra amantiin isin qootu diinni keessan guddaan nama gandaan isin qootu. Abbootiin teessan kan gatii kafalanii Taaddasaa Birruu kan itti gallakkisee shawarraa ka'ee galamsoo dhaqeef Oromoodha jechuuf biyya Oromooti jechuuf. Jaarraa Abbaa Gadaa kan itti gallakkisee Baale dhufeef biyya Oromooti jechuuf biyya isaati jechuuf obboleeyyan isaati jechuuf. Si galee waan gartee abbootiin teenya dhiigaan miilaan deemanii waliin nu hidhan duriyyeen laayifii nu harkaa balleessuu hin dandeessu jechuudha. Laayifii feesbuukaatiin nu harkaa balleessuu hin dandeessu jechuudha. Karaa banuuf hin qabnu jechuudha. Itti aansuudhaan warra hayyoota keenya xiqqeessee arrabsu kana piippiin maqaa Harargee baafattee amma poostii isinii godhee na jala garseen alaalaa Sheebakrii Saphaloo kana profaayilirra guurrataniiti galma calanqollee injiyanii namni tokko feesbuuka diidam qabaa jechuudha. Komentii jalatti hoggiin ana jala dhufee dubbadhini sobaani kijibaa jaa kanaan konfiis hin ta'inaa isin warra leenjii fudhate akkanuma jiijanii bar nama feesbuukaa banachuun beekne kan biiroo feesbuuka bananii fa'aa jira bar faarsee bulaa kana kan feesbuuka kana
Aboo komantii abaluu jalattiin kan daamee komantii kasiinaa ergijee komantii nama kennatu hunda namni barreessuu fi jira jechuudha. Wallaalaa akkanaa kana jaareeti ummata keenyaan fixaa ummata keenyaan diigaa jira jechuudha. Saniifuu ummanni Oromoo dammayxanii xiqqaa guddaa osoo hin jenne wal hubattanii information wal jijjiirtanii sagalee walii ta'uun yeroon isaa amma ummata keenyaaf sagalee taha gartee gara waa qabatee ummata kanaaf sagaleen taanu maarrejees ifumarra ciisu jirta. Gaafa ummata kana fixe atiis kattee aanusuma. Gaafa atiis gubattee namni si wajji sagalee tahu baay'ee rakkisaa jechuudha. Arra ummata keenya bira dhaabbachuu qabnaan isiniin jaa baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabajaa kun Sheek Abbutaati. Tanuma sheer walii godha nagaan naa jiraadha.